Kan jirtu kabajamtoota hordoftoota qophiilee keenya wajjin guyyaa holqa gurraacha yookiin Black Hole qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkuma kanaan dura waa'ee marsaa jireenya urjiilee ilaaluuf yaalletti urjiileen hanga aduu ol ta'e qaban dhuma jireenya isaanii irratti holqa gurraacha uumu. Holqi gurraachi maqaa kana kan argate saayintistii biyya Ameerikaa John Wheeler jedhamuunidha. Jalqaba maqaa Black Hole kan fayyadamuu eegale John Wheeler haa ta'u iyyuu malee saayintistoonni John Wheeler dura turan jiraachuu qaama kanaa kan beekanii fi maqaa Dark Bodies or Black Star jedhamuun waamaa turan. Maqaa Black Hole jedhu kan argate halluun isaa gurraacha waan ta'eef osoo hin taane ifti qaama kana keessa yoo seene ba'uu waan hin dandeenyeef halluu gurraachaan wal bira qabamee ibsama. Haa ta'u malee yaadni ammayyaa Black Hole kan dhiyaate bara 1916 saayintistii beekamaa addunyaa keenyaa kan ta'e Albert Einsteiniin General Relativity Theory kan jedhamuunidha. Gosoota holqa gurraachaa keessaa hamma isaan irratti hundaa'uun holqa gurraacha bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Holqa gurraacha xixiqqaa Macro Black Holes. Gosti holqa gurraacha kun kan ibsame kosmoolojistii beekamaa Stephen Hawking bara 1971tti ture. Innis qabeen isaanii hamma atoomii tokkoo ta'uu kan danda'uu fi hangi isaanii hamma ija namaa gahuu akka danda'udha. Holqa gurraacha urjiilee Stellar Black Holes. Gosti holqa gurraacha kanaa urjiilee guddina aduu caalaa irraa kan uumamudha. Isaanis yeroo du'an kan gara supernoovaatti jijjiiramuun urjiilee isaarraa hafan immoo gara holqa gurraachaatti jijjiiramu. Wanni sadaffaa holqa gurraacha isa giddu galeessa Intermediate Black Holes. Saayintistoonni waa'ee hawaa qo'atan gosti holqa gurraachaa kanaa jiraachuu hin qabu jedhanii waan wal falmaa turan. Haa ta'u malee qorannoowwan yeroo dhiyoon holqi gurraachi kun jiraachuu isaa beekameera. Kunis hangi isaa hanga maas kan aduu 100 hanga miiliyoona ta'uu danda'a. Holqa gurraacha isa guddaa Supermassive Black Hole. Holqi gurraachi kun immoo kan isaan uumaman yeroo uumamaa gaalaksiiwwanii yoo ta'u hangi isaanii hanga maas aduu dachaa miiliyoona 1 hanga biiliyoonotaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf holqa gurraacha gaalaksii keenya Milky Way keessatti argamu kan Sagittarius A kan jedhamu hanga aduu miiliyoona 4 ta'e qaba. Amaloota holqa gurraachaa yommuu ilaallu immoo amalli beekamaan kan baay'ee nama dhibu waa'ee yerooti. Akka tiyoorii General Relativity jedhu ibsituu sochiin suudoowwan saffisaa ifti ittiin deemuun dhiibbaan irra gahu akka danda'u ibsa. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaalametti akkuma fageenyi wantoota qaama kanatti dhiyaachaa deemuun sochiin isaa suuta. Garuu yoo holqa kana keesseen gara staageetiitti jijjiiramuun event horizon kutaa Black Hole kan ta'e erga ga'ee gara suudoowwan particles jijjiiramuun saffisa ifti ittiin socho'uun kan dhiyaatuun socho'u akka danda'u himama. Fakkeenyaaf qaamni tokko yoo holqa kana keessa seenee wanta qaama sanaan ala jiru dursee waan socho'uuf wanta gara fuulduratti ta'uuf jiru dursee arguu danda'a jedhamee yaada. Qaama kana keessatti yaadni time travel jedhu ni hojjeta. Kana jedhu gaaffii kaasuun isaanii oolu deebii isaas isiniifan dhiisa. Waan holqa gurraacha adda taasisu keessaa inni tokko qaamni kun humna harkisa giraavitii guddaa ta'e waan qabaniif wantoota ofitti harkisu erga wantoonni keessa seenuun event horizon yoo ga'an gara alaatti bahuu hin danda'u. Amma yeroo kanatti saayintistoonni waa'ee keessa holqa kanaa hin beekin hafaniyyuu malee beekumsa herreegaa fi fiiziksii isaaniitti fayyadamu wanta keessa qaama kanatti ta'uu raaguu danda'aniiru. Akka yaada isaaniittis kutaan holqa kanaa handhuura isaa irratti iddoo singulaaritii jedhamutti wantoonni hundi qeenxee akka ta'anii fi yeroon yeroo itti dhaabbatudha. Akkasumas bakka kanatti seerri nuti fiiziksii keessatti beeknu yeroo itti hin dalagnedha. Qophiilee keenya har'aa kana fakkaatan turanii waan nu hordoftanii hedduu galatoomaa jechaa isinitti tole subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochaa akka nu hordoftan kabajaadhaan isin gaafannaa. Guyyaa gaarii.